maal gochuuf miila ishee qonqolaa iyya daf daf gubatti karataa gubaa'e. Karataa gubaa'een sagalee guddatti iyyi. Boleh jadi. Kabata sammuu keessa kabata. Maqaa Yesuusiin humna kana areeffatte. Sammuu kan dhiphistu. Rifeensa mataa kan nyaattu. Iddoo jirtu tochii. Daf sagalee guddaadhaan. Amma kabata ammayyuu. Kun garaa namaam. Iddoo jiru amma dhiphachuu jalqabeera. Urgufamuu jalqabeera. Dhokkeef jecha taragaggee mani fadhaan. Maqaa Yesuus kot. Maal gochuufi? Meeqa da meedaa tajjen. Yaadatamu namni isaan gatamu. Yaadatamu namni isaan gatamu. Simaneeru madaraan beeku. Sitta marii addaa dhimma koo. Nuftaa jiree umurii bara gadda kooti. Aara galfachiisi yaada koo. Yaadatamu namni isaan gatamu. Yaadatamu namni isaan gatamu. Hidhaayika hidayika jedha faarsaka hidayika jamadana du'a karaba du'a kasa garaji gumi kunta jina Afro maalidati buda tokkora Garaashi maal gochuufi? Garaashi gumee galanii magaalaa ishee yaadde galanii kuttee tokko yaadu isaan jirame galanii jirame. Galaga gooftaa bira taa'e. Hambaa. Ini yaammaddaa jiru ni yaa. Rifeensa magaalaa hojjetamee jira. Rifeensa magaalaa hojjetamee jira. Rifeensa magaalaa hojjetamee jira. Nyaata ta'e iddoo birani. Nyaata ta'e iddoo birani. Gaaffoo tokko ta'e hojjetamte. Gab. Baatu kan jettu nammaa yaa ta'e. Kutaaba keessaa fayyasuusin. Baasa achas. Kutaaba yesuusin. Kaasi. Maal gochuudhaaf jee? Akkasumas tokko. Maqaa Yesuusin. Kaasi. Rifeensa mataa ishee maal gooti? Irratti hojjetan. Akkasii maal? akka shinduutu akka shimmaraattu. Amma baatu? Harka bal'isi. Marrumaa ishee maal gochaa jirtaati? Kan jira keessatti galee. Tokkarra qabdi. Harka bal'isamu. Sagalee hundaan ni keessa fayyada. Wajarasha. Kibra gopal. Isa. Kas. HIV. Samusa mal kujurab. Harka bal'isamu. Harka bal'isi soba. Dhibee miti amma kun dhibee HIV miti. Afur boofaa keessaa mucaa kana keessa. Yaa keessa. Dafa ka boofaa algaa itti maramtee bulta daf. Har'a milikkita kee agarsiisa daf milikkita kee. Daf.
yeroo baay'ee na shawwadaa turte afuuri kun shawwadaa ture naan jedha gooftaa sobee haasaa kota sassas kot akka jawweet kot miliktee agarsiisa miliktee du'a daf mucaan kun har'a booddee bilisa ba'a maqaa yesuusiin ameen kaaf lama na ilaali waggaa 12 irra teesseetta har'a guyyaa kennume እና abidda lafta abidda keessaa adeemu kot na ilaali hin baatu nan deema deemu macarrashaan kiyyaadha bakka macarrashaan kiyyaadha baay'ee nan galaataa ture har'a fayyisa bakka har'a fayyisa koy afurii bofaa kuni maal goota keesseesse nan guba ka galaataa keessa nan guba biddeen nyaate bakka isaan matu nyaata biddeen ilaala simoo isaan nyaata biddeen sana nyaadha biddeen bakka nan beelechaa nan nyaadha bakka waan lecha bakka sirriitti afurii bofaa kun waggaa meeqa teesseetti waggaa 12 har'a maqaa yesuusiin waaqayyo rakkisaa kee salphisa ameen isin namni kan seetanaan taane bayyeesuun jedha Waktu kun bayar ke setinggal lu bayar sih. Malu? Tidak dia tanah dulu di dia ti. Ani kata tiga satu mana dalam tewakati dulu. Malu bayar Aduh makanya ti video dulu. Gari gomma jala cipsen, ukam sen aja jadi datang. Pura tak kena gubewa, dan tak gube. Gua, ano? Si masih, mesya dari balik ani beodo ni malu. Duduk hati. Ati biya bitte duma. Biya bitte ati medo ke number baare. Oi, malim nan jala tanan. Ana gubden nu bitte ka mita okka ku dana majje tu biranga de nar ka fuutega. Ana mo Yesus. Yesus to fuutega. Afur masatiro jettati. Isa ser gate. Utun duwe waya. Udo dute dila shakka ka Yesus tira jesu mo si gala tati. Kana nan jalan enyu besin. Jalan deh. Setan ni kami yuak ke bidat itu gua tu tiba garu fitte amma la kana ra fitte umana mimne fitte wakat. Sagale kun dara yi ke sama gise sotte. Amma afuru kun gise sagde bodde la falu ko to gabalesi. Gise sagde sagale kun dara yi la falu ko dile. Sagale kun ta bitte wa dile. Jalatine jala bayu amma michane ergade dibata asitti tinanatani bilisana tay waaqayyo kala Mucaan fayyeera. Gooftaaf galata laata. Dadhabee booda birriin koos qabeenyi koos hin dhumee
karaa waaqayyootti yoon goreenaaf fayyadeen ijoollee koo afur wajjin haamanii abbaa manaa koo isin amanee naaf fayyadan kanaaf. Amma isin fayyadan miti ijoolleen keessa inni nagaa amma wayyuure. Wayyaa. Mi'aawu beekteen. Inni amalee sirriitti. Bakka. Garuu baay'een dhukkubsachaa ture. Ergan gooftaa fudhadhee garuu guyyaa tokko mana akkamiis dhaqee hin beekon. Hundi fayyaadha. Hunduu fayyaa. Hin jiru. Bara sitte yeroo dhufte gurraacha turte amma diimatte. Duraan baay'ee na dhukkubaa ture. Marfee fi kiniinii dhibee baay'ee fudhachaa ture. Danda'ees deemu dhukkubbii onnee tan dhukkubsa. Har'a deemuus nan danda'a duraan baay'een deemu. Dhibee onnee irraa bilisa gooftaaf galata laata. Mee gooftaaf galata laata. Haaleluyyaa. Waaqayyo maatiin jedhe gaafas fayyitee bara sitti deebiin naqe. Dhufeetan as dhufee zayitii bitadhee achumaan dhaamte sunoon galeetti naquu naa fayyite. Bilisa gooftaaf fayyite. Galata gooftaa dha. Inni nu gargaare inni nu wajjin jiru akabajamu. Mallaatiyaana kanaan duras qarsaatti deddeebi'een ture achittis waan guddaa naa ta'e giniin masakkarre ማልቴ ምን መሰላችሁ እዛ ታጅንትን ቀርሳ ስንመላለስ ቤተሰብ ልንጠይቅ ነበር ነው አሁን ከዛ አጃጅላን ተኳጅራ ዋቃ ቡቴን እንጀዳን ወሪ በየሰኒ ዋቃ ቡቴ ዋቃ አስማ በይራ እና ወደኗች እግዚአብሔር ረዳንና እኔ በጣም ቸገር ነበር ታመም ነበር ሆዴ ውስጥ ይገላበጥ ነበር እዛ ተጸልዮልኝ አልመሰከርኩትም አሁን ደግሞ እዛ ባለቤቴም በስራ ቸገር ነበር ስራ ላይ ደርስና በክ ሲደርስበት ይጨነግፍበት ነበር እዛ ስፈራ ከረገጥን በኋላ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልን የስራ በር ለሱ ተከፈተለት ሁሉም ነገር ሆኖለት እግዚአብሔር አድርጎልናል ገለት ዋቀዮና ገለተ ጎፍታራ ላዳ ኤርጋቺ ዲወለና ፈራታሚ ያንስ ዲቦ ቆራ ፈየራ ባልበሮች በነሜራ ለፈዘራ ለከተ ጎፍታ ምንት ነበር ለኔ ተጸልዮልኝ መንፈሱ ጮሆ ነው የወጣ ድግም ተብሎ እና ጮሆ ወጥቷል መንፈሱ ሲወጣልኝ ልጄም ነበር የምዋጋ ልጄ በየሳምንቱ አክም ቤት ነበር የሚሄደው ከሌላ ያለው መንፈስ ልጄን ይዋጋ ነበር ከዛ ይምባ አጀዴ ማን ነብይ ሲጸልይልኝ ይወጣልሻል አሁን ከዛ ይገራ ከቻስ ደደም ኩኒ ሲባ ደደቢና አንጀዴ ተጸለየልኝ አጋንንቱ ወጣልኝ ከዛ ልጄም ታሞ ነበር እግዚአብሔርን ውሃ ላይ ተጸልዮ ነው የተሰጠኝ ውሃውን አጠብኩት አክም ቤት ሳለ ልጁን ዳኔ ምግብ የማይበላ ተመገበ